Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Karaa raadiyoof toora intarneetaan kanneen nu hordoftan kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo akkam jirtu. Nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan cufatti isin haa dhaqqabu. Sagantaa keenya irraa keessatti tartiiba qophiilee keenyaa isin beeksisna. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti keessummeessuun kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Jalqabarra kan isiniif dhiyaatu oduudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo dhiigaaf lafee dhaloota dheengaddaaf kaleessaatiin utubamee as ga'e dhaloota har'aan xumura argachuu qaba. Qophiin oduutti taanee dhiyaatu kanarratti waan jedhu qaba. Xumura irratti ammoo seenaa hortee Oromoo magaalaa Finfinnee fi seenaa hundeeffama magaalaa Finfinnee irratti ka jedhutu gama keessan ga'a. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana akka turtan kabajaan isin afeeraa oduun kunooti. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Amma dabareen kan oduuti, oduu waliin Moosisaa Nagaasati. Lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon uummata Oromoo ajjeesuun kaan buqqisaa jiraachuun ibsame. Finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon tumsa waraana waloo mootummaa Biltsiginnaan bobba'an Horroo Guduruu Wallaggaa Onaa Jardaagaa Jaartii fi Wallagga Bahaa Kiraamuu keessatti uummata Oromoo irratti lola banuun ajjeechaa fi buqqaatii gaggeessaa jiraachuun gabaafame. Haaluma kanaan lola guyyaa kaleessaa jechuun Sadaasaa 29/2022 Wallagga Bahaa Ona Kiraamutti faannoo fi milishaa Amaaraatiin namoonni baay'een ajjeefamaniiru. Namoonni lola kaleessaa irratti wareegaman kan maqaan yeroof saaba'oo ga'e Daamtoo Kaffaaloo Kabbadaa Haayilee, Iddoosaa Tagany Taarikuu Geetahuun, Mo'aa Addunyaa Baabulii Jamal, Gaaddisaa Baqqalaa Taaffasa Ayyaanaa Dassaalee Gonfaa, Haayilee Gonfaa Balaa Jabeessaa Wayyeessaa Dhuunfaa, Fiqaaduu Tasammaa Moosaa Abdiisaa Margaa Kitilii fi Aaddee Dhiibbuu Lammuu warra jedhamanidha. Namoonni baay'een kan ajjeefamanii fi kan buqqa'an hanga ammaatti bakkeetti faca'anii kan jiran ta'uu maddeen keenya gabaasaniiru. Lolli faannoo fi milishaa Amaaraa tumsa waraana waloo mootummaatiin uummata Oromoo irratti banamee guyyaa har'aas Ona Kiraamutti kan itti fufee jiru ta'uu odeessi keenya addeesseera. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Guduruutti waraanni Biltsiginnaa manguddoo tokko ajjeese. Sadaasaa 27/2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu ganda Kombolchaa Duwwaa Lamaatti waraanni Biltsiginnaa manguddoo umurii 60 kan ta'an obbo Gooshuu Wadaajoo rasaasa itti roobsuun ajjeesanii reeffa isaanii bakkeetti gatu maddeen saaba'ootti himanii. Obbo Gooshuun abbaa ijoollee 6 yoo ta'an hirmaannaa siyaasaa kam keessatti illee qooda kan hin qabne ta'uu odeessi keenya ifa godhuun obbo Gooshuun jaarsa biyyaa kan jedhan maddeen keenya waraanni Biltsiginnaa manguddoo ija uummataa ta'an filanii ajjeesaa jiraachuu miira gaddaan dubbataniiru. Godinichatti humnoonni Biltsiginnaa finxaaleeyyii Amaaraa waliin ta'uun jaarsolii biyyaa manguddoota qeerroo fi qarree jumlaan ajjeesaa jiraachuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Kana malees magaala Kombolchaatti Sadaasaa 27/2022 humni qilleensa mootummaa paartii Biltsiginnaa haleellaa xiyyaaraa uummata nagaa irratti raawwachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Murni Biltsiginnaa lixaa Wallaggaa Ona Saayyoo Noolee keessatti namoota
saamuun magaala Gimbii keessatti ajjeechas raawwataa jiraachuun yaaddoo uummatatti ta'uu gabaafame. Murni bilisiginnaa ilmaan Oromoo cufa irratti daraaraa fi ajjeecha hammeessuun hawaasicha qe'ee isaa nagaan akka hin jiraannee fi bobba'ee akka hin galle dhorkuun hojii farrummaa faallaa mirga namoomaa hojjetan cimsanii itti fufuu gabaafame. Haaluma kanaan torbee darbe qabuun godina lixa Wallagga ona Sayyoo Noolee magaalaa Dabbasoo fi naannoo isheetti waraanni murnaa bilisiginnaa daraaraa hanga kana hin jedhamne uummata irraan gahaa jira. Mana namaattis ol seenanii maallaqa saamuu, faayaalee garaagaraa fuuchuu, reebicha qabanii hidhuu, halkan gadi baasanii gudeeduu, nyaata fi dhugaatii fayyadamanii hin kaffallu jechuun diinagdee fi qalbii hawaasichaa cabsaa jiraachuun ifoome. Oduu biraatiin ammoo achuma godina lixa Wallaggaa bulchiinsa magaala Gimbii ganda Duwwaa 2 keessatti nama nagaa abbaa maatii kan ta'e maqaan isaa Amaan Huseen jedhamu badii tokko malee rasaasa itti roobsuun dheengaddaa jechuun sadaasa 27/2022 galgala ajjeesanii bakkeetti gataniiru. Amaan Huseen nama harka qalleessa fi hojii guyyaa warra ujummoo bishaanii waajjira bishaanii magaala Gimbii keessa diriirsuun bira hojjetuu fi maatii ofii jiraachisu ta'uu maddeen keenya Saaba'ootti himaniiru. Haalli nageenyaa fi hongee hammaachaa dhufu gargaarsa namoomaa Itoophiyaatti gara doolaara biliyoona 3.3 ol kan guddise ta'uu lakkoofsa namoomaa gargaarsa barbaadan gara parsantaa 11tti ol dabaleera. Sababa waldhabdee fi walitti bu'iinsa akkasumas hongee kutaalee Itoophiyaa hedduu itti fufiinsaan miidhaa jiraniin barbaachisummaan gargaarsa namoomaa Itoophiyaan kan walakkeessa waggaa jalqabaa bara 2022tti doolaara biliyoona 3.3 ol ture gara doolaara biliyoona 3.5tti ol guddachuu karoora gargaarsa namoomaa fooyya'ee ragaa waxabajjii hanga adoleessa 2022 irratti hundaa'ee mul'ise. Haa ta'u malee giddugaleessummaa lubbuu baraaruu namoota miliyoona 20 ol irratti kan xiyyeeffate karoorri gargaarsa namoomaa bara 2022 maallaqa barbaachisuun gadi argachaa kan jirudha jechuun gabaasichi ibseera. Walakkeessa waggaatti karoorri gargaarsa namoomaa doolaara biliyoona 3.085 barbaachisu keessaa dhibbentaan 39.2 qofa argateera. Ulaagaaleen gargaarsa nyaataaf hin guutamne ulaagaa waggaa ammaallee walakkeessa waggaatti hin guutamne keessaa dhibbentaan 38 ta'a. Lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii jalqaba waggaa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu gara dhibbentaa 11 olitti dabaleera. Haaluma kanaan lakkoofsi kun jalqaba bara 2022tti miliyoona 20.4tti tilmaamaa kan ture irraa gara miliyoona 22.6tti ol guddateera. Namoota gargaarsa nyaataa barbaadan keessaa daa'imman parsantii 52 yoo ta'an dubartoonni fi dhiironni tokkoon isaanii parsantii 24 qaama miidhamtoonni ammoo parsantii 18 akka ta'an gabaasichi mul'iseera. Gamaggamni walakkeessa waggaa kun dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbilee miti mootummaa idil addunyaa fi biyyaalessa dabalatee michoota gargaarsa namoomaa fi mootummaa Itoophiyaa waliin kan qophaa'e yoo ta'u walakkeessa waggaatti deebii hanga har'aatti kennamee fi namoota gargaarsa hatattamaa barbaadaniif dursa kennaa jiraachuu keenya mirkaneessuu madaalameera jedhee koomishiniin hooggansa sodaa balaa Itoophiyaa Dr. Shifarraaw Taglahayimaaram. Gaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaati. Qophiilee keenya Saaba'oo hafan waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan qophiilee keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif tamsa'aa jiranidha. Qophiin keenya oduun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne qabsoon bilisummaa Oromoo dhiigaaf lafee dhaloota dheengaddaaf kaleessaatiin utubamee as ga'e dhalootaarraan xumura argachuu qaba. Qophii kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra faana bu'aa. Qabsoon bilisummaa Oromoo dhiigaa fi lafee dhaloota dheengaddaa fi kaleessaatiin utubamee as gahe dhaloota har'aan xumura argachuu qaba. Uummanni Oromoo erga kolonii sirna gabroonfataa Empaayeraa Itoophiyaa jalatti kufee qabee harkoota gabrummaa humnaan irratti kufe ofirraa fonqolchee boquu wal qabachuu falmaa dhaawaa geggeessaa tureen
qarayyoo ilmaan isaa hedduu itti gabbareera. Dhaloonni dheengaddaa fi kaleessaa dinne didaan gabrummaa hundeen balfee wareegama qaamaa qalbiitti baasuun qabsoo bilisummaa Oromoo har'aan tana rarraga bilisummaa fi walabummaa irra ga'e kana dhiigaa fi lafee isaan utubuun dhaloota har'aan gaheera. Dhaloonni darbee bara dukkanaa keessa taa'uun wareegama ulfaataa baaseen lafee isaan tattaraaree dhiiga isaa facaasee hidda gabroomsaa ciruun qabsoo bilisummaa Oromoo har'a rarraga bilisummaa fi walabummaa irra ga'e kana dhaloota har'aaf kudhaama seenaa godhee xumura akka itti godhatuuf imaanaa itti kennanii darban. Qabsoon bilisummaa Oromoo wareegama ulfaataan didhaalee hedduu keessa darbe dhaloota har'aa dhaqqabe. Har'aas danqaa fi danqaraalee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiraniin gufuuleen itti heddummaatuun ifaadha. Abdii fi hawwiin uummata bal'aa, bilisummaan sabaa, walabummaan biyyaa, birmadummaan, mirgi abbaa biyyummaa fi walqixxummaan sabaa fi sablammootaa hawwamu ammas galii isaa hin gahin jira. Har'as akkuma kaleessaa fi dheengaddaa uummanni Oromoo bal'aan lammiileen Oromiyaa roorroo gabrummaan ukkaanfamuun ulee gabroomsaan dhaanamaa jiru. Qeen Oromoo Oromiyaan saamamuu, ibiddaan gubachuu, haati hiyyeessaa imimmaan dhanquu lakkuun ijarraa hin qorre. Murni agoobara sabummaa fi aangoon siyaasaa harka Oromoo jiraan siyaasa shiraa geggeessaa turee fi jiru aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfachuun masaraa maandheffatee sobaa fi sossobaan dhaloota har'aa burjaajessuu fi barraqsuun qabsoo bilisummaa Oromoo irraa of duuba deebisuuf dhagaan hin falaxin hin turre hin jiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo dhiigaa fi lafee hedduu itti gabbaramee as gahe laamsheessuuf qabsaa'ota roga hundaan qabsoo geggeessaa jiran kolaasuuf abukaatonni shiraa, daldaltoonni siyaasaa, kaabinee fi kaadireen murnichaa, gantoota, ayyaallallattoota, dantaaf buleeyyii fi xawalwaallonni garaaf jiraatan osoo nafin murni har'a aangoo siyaasaa dhuunfate isaan kanaan of marsee sirna hammeenya isaa itti fufsiisuuf abbala. Waan ta'eef dhaloonni har'aa qeerroon bara ifnanaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaalmaan dhaloota dheengaddaa fi kaleessaa qeerroo bara dukkanaa irraa isin dhaqqabe imaanaa isaanii baachuun burjaajii baraan barraaguu irraa bilisa taatanii of ta'uu fi wal ta'uun qabsoo bilisummaa Oromoo rarraga bilisummaa fi walabummaa irra gahe yeroon xumuratti gootan ammaan dhaamsa yeroon gaafattuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo dhiigaa fi lafee dhaloota dheengaddaa fi kaleessaatiin utubame as gahe dhaloota har'aan xumura argachuu qaba kan jenneefis qeerroon bilisummaa Oromoo dhaloonni har'aa dhaloota seexaa qabu dhaloota imaanaa baatu malee dhaloota imaanaa nyaatu waan hin ta'iniifi. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo gaafa tokko saba saambulee. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo gaafa tokko nama saambulee. Akada papaan tamne diti tamne angayo miti jirana gabromne. Akada papaan tamne diti tamne angayo miti jirana gabromne. Dokuman kane haforsine injile lolle. Bankonon dono rajita yo bile somne. Dokuman kane haforsine injile lolle. Bankonon dono rahaba yo bile somne.
maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinasa moo'ee gaafa tokko saba saambulee maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinasa moo'ee gaafa tokko nama saambulee. Dukkana tilkaan baasee nuujiniine ifaan nurraa fagaate timbiriire. Dukkana tilkaan baasee nuujiniine ifaan nurraa fagaate timbiriire. Ekeraatti nu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Ekeraatti nu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinasa moo'ee gaafa tokko nama saambulee maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinasa moo'ee gaafa tokko saba saambulee. Qabsoo Oromoo kan wareegamanii roorroo alagaa diddaaf fandumanii. Qabsoo Oromoo kan wareegamanii roorroo alagaa diddaaf fandumanii. Warqitoo fallallabaa jiru bakka jiranii. Garaaf lageen bosonaa faroo eessu jiisanii. Warqitoo fallallabaa jiru bakka jiranii. Garaaf lageen bosonaa faroo reeffansiisanii. Dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo amma qophii keenya xumuraarra geenyee jirra. Innis seenaa hortee Oromoo magaalaa Finfinnee fi seenaa hundeeffama magaalaa Finfinnee ka jedhu irratti qophii qopheeffanneedha. Hordofaa. Shaggar yookiin Finfinneen gosa Oromoo isa tokko kan ta'ee fi damee Booranaa keessaa Tuulama kan jedhamuun abbaa qabeenyaa taatee turuun ishee ni beekama. Tuulama keessaa gosti guddaa fi inni hangafa kan ta'e Galaan kan jedhamu qarqara kibbaa tulluu cuqqaalaa irraa ka'ee haga Hawaas yookiin Hawaash ce'uun hanga walakkaa Shaggar yookiin Finfinneetti tamsa'ee jiraataa ture. Gosti kun balbala baay'ee of jalatti kan qabu yoo ta'u hanga Wallootti diriires jiraata. Inni lammaffaan Obbo Tuulamaa immoo Galaan irraa gara kaabatti Caffee Donsaa irraa kaasee hanga Qarree Go'aa jedhamutti diriiree kan jiru yoo ta'u naannoo Finfinnee yookiin Shaggar kan qubate ilmaan hangafa Oboo kan ta'e gosa Gumbichuu yoo ta'u hanga kaaba Finfinnee Shaggar naannoo Caancootti jira. Gosa gurguddoo torbas ni qaba. Ilmaan Oboo Finfinnee keessa warra jiran lamaan keessaa Guulallee Oboo fi Guulallee Beeroo. Guulallee Oboo Finfinnee irraa kaasee gara kaaba fi kaaba dhiyaatti yookiin lixaatti diriiree hanga ba'a laga Mogoritti yoo ta'u gara kibbaatti immoo Galaan keessa gadi seenee ni jira. Inni sadeessoon immoo Eekkaa Oboo kan jedhamu Galaan irraa gara kaaba fi Guulallee irraa gara bahaatti laga Qabbannaa yookiin Qabbanaa irraa kaasee Finfinnee gara bahaa dhuunfatee hanga daangaa Gumbichuutti deema. Ilmaan isaas 3 qaba. Lafti Shaggar yookiin Finfinnee jedhamu kun bara Minilik qabamuun ishee beekamaadha.
jalqaba qubsuma waraanaa fi maatii nafxanyootaa yoo ta'u, booda gara magaalaa guddittii impaayiraatti jijjiiramuun ishee ni beekama. Oromoonis bakka kana irraa buqqifamee gara kutaa adda addaatti faca'uuf gosoota naannoo sana jiranitti makamee ture. Itti aanee impaayiritti kan qabates bara Haayila Sillaasee garba bal'achaa deemuun Oromoota buqqisee godaansisuu itti fufee jira. Fakkeenyaaf bakki Gootaraa jedhamuu fi warshaan simintoo ture sun bosona dukkanaawaa fi leenci keessaa baroodu akka ture jaarsoliin ragaa ba'u. Baruma bittaa Haayila Sillaasee naannoo Finfinnee kun Mannaagashaa Awuraajjaa jedhamee beekama. Finfinneen kantiibaan haa bultu malee Awuraajjaa kana jalas ni turte. Awuraajjichis akkuma qaama Finfinneetti ilaalama ture. Babal'ifannaan mootota Habashaa bara Dargis sirumaa hanga iskweer kiiloomeetira 125 ta'a jedhamee odeeffama ture. Oromoota buqqisuun bara Dargis itti fufee jira. Dabalataanis Shaggar karaa kibba dhiyaatiin 6 bachootiin daangeffamanii argamu. Kana jechuun warra Finfinnee yookiin Shaggar keessaa gadi dhiibamanii naannoo Sabbataa fi naannoo Furii turan dabalatee jechuudha. 6 bachoo jechuun ilmaan bachoo Tuulamni hore jechuudha. Fakkeenya Meettaa fi Subbaa fi kanneen biroos as keessatti argamu. Bara wayyaanee buqqifamuun Oromootti hammaatee sababni isaa misooma maqaa jedhuun gurgurtaa lafaa irraa argamu maallaqa waan barbaadaniif warra qabeenya qabanitti lafa maqaa liizii jedhu hanga waggaa 99tti kontiraata gurguruuf waan ta'eef karoora wayyaanee 5 amat pilaan jedhuun inni jalqabaa ganda qonnaan bulaa Oromoo naannoo Shaggar 27 Finfinneetti dabalee karoorfatee ture. Karoora waggaa 5 inni lammaffaan ammoo gara onoota yookiin aanaaletti ce'ee karoorfatee ture. Karoorri waggaa 5 inni sadaffaa fi amma keessa jirruu fi dhumaa jiru kun gara zoonitti ce'ee gara ona yookiin aanaalee 6 Finfinneetti dabalee ture. Amma lafti zoonii kana keessa gurguramee Oromoon buqqa'ee dhumee jennaan maqaa zoonii addaa jedhu irra haqanii qaama Finfinnee taasisuun karoora waggaa 5 isa itti aanu qopheeffachuuf ture. Kanaaf karoorri waggaa 5 wayyaanee inni itti aanu karoorfamu zoonii addaa irraa gara kutaa adda addaa jedhama. Kunis isa duraan Shawaa jedhamu sana gara Finfinneetti karoorsuuf kan tilmaamame fakkaata. Kun egaa adeemsa keessa mirkanaa'a. Kan mootota Habashaatiin Oromoon buqqa'ee caalaa amma sirna bilxiginnaatiin buqqa'uuf deema. Karoora maastar pilaanii qeerroon Oromoo wayyaanee hudhee gachisiise Piiphiin maqaa itti jijjiiruun Shaggar jedhanii as fidaa jiru. Oromoo dammaqi ciiftee manatti haga badii kee eegdu baatee falmattee kabaja ofitti horuu qabdaan dhaamsa keenya. Ati galtee rafnaan qe'een kee kan duraanii caalaa saamamuuf deema, gurguramuuf deema. Ammatti Shaggar jalatti kan kufuuf deemu Galaan, Duukam, Sabbata, Sululta, Caancoo, Xaafoo gandoonni baadiyyaa 36 harka saamtota biltsiginnaa harkatti kufuuf deemu. Waa'ee Shaggar Oromoof dhiisnee gara Finfinneetti haa deebinu. Seenaa Finfinnee yookiin Shaggar ilaalchisee barruu duudhaa jedhu irratti maxxanee dhiyaatee ture keessaa hanga tokko akka itti aanuttan gabaabsee dhiisni dhiyeessa. Uummanni tokko biyya, ilma, qabeenya kan uumamaa yookiin kan ofii horate waan arge waan dhagee walumaa galatti waan naannoo isaa jiruu fi jira jedhee amanu hundaaf maqaa moggaasa. Akkaataan moggaasa maqaa kun waa'ee ummatichaa waan agarsiisu qaba. Fakkeenyaaf Oromtichi tokko ilma isaatiif galgaloo yoo jedhu waan jechuuf edate qaba. Mucichis gara galgalaa dhalachuu isaa yookiin abbichi dhala kana kan argate umurii gara dullumaa keessa ta'uu yookiin ilmi dhalate sun bara dullumaatti abdii kiyya jedhee yaade ta'uu mala. Warri intala isaatiin gaaddisee jedheen akkuma kana waan jechuu barbaadan qabu. Gaaddisa, da'oo, abdii dhala isaanirraa qaban mul'isuuf jedhaniiti. Oromoon durii yoo waa moggaasu ergaa dabarsuu qaba. Isa dhufutti waan agarsiisu waan dhaammatutu jira. Maqaa itti baasee ergaa itti dabarfata. Biyya isaa keessaa naannoo tokkoof yoo maqaa baasu akkaataa faana Oromummaa agarsiisutti haala foolii Oromoo urgaa'uun fakkeenyaaf maqaa Gullallee jedhamee beekamu yoo ilaalle biyya Oromoo ta'uu agarsiisa. Faana Oromoo mul'isa. Gullallee jechuun gosa Oromoo keessaa
isa tokko waan ta'eefi. Oromoon gaafa biyya isaa dhabu waa hedduu dhabe dhala isaa maqaa ofii barbaadee kan fedhii isaa guutu ilaalcha isaa calaqqisiisu abdii fi hawwii isaa mul'isuun moggaasee waammachuu dhoowwame tasa moggaasee yoo argame ilmi yookiin intalli maqaa Oromootiin waamamu sun ni tuffatamti ni arrabsamti akka ofitti qaana'an taasifamu. Dhala Oromoo fi qe'ee Oromoo maqaa geeddaran Oromoo faana balleessuuf duula bara dheeraa fi tarsiimoo addaatiin qindaa'ee gaggeessan godaannifni madaa duula kana mul'isu har'allee ilmaan Oromoo fi qe'ee Oromoo irraa hin dhaabbanne. Dhalli Oromoo maqaa Oromootiin waamamtu miidhagaa dacheen Oromiyaa moggaasa maqaa Oromootiin waamamtuutu irraa tola. Kana hunda gochuuf dhaloonni saba kanaa mirgas dirqamas ni qaba. Koloneeffataan biyya humnaan qabatee maqaa itti jijjiiree akkaatan abbaa biyya isaa dagatu gochuuf akeekkate hojjechuun waanuma jiruudha. Kan dabe qajeelfachuun garuu dhimma abbaati. Kan cunqursaan dhoksuuf yaale ifatti baasuuf carraaquun dhimma yeroon gaafatuudha. Jecha seenaa Finfinnee keessaa waan muraasa Oromoon baruu qabu jennu wal barsiifna. Abbaa biyyummaa Oromoo hubachuu fi Finfinnee kan Oromoo ta'uu shakkiin hin jiru. Kana dagachuun har'allee borullee seera fi seenan kan nama gaafachiisu ta'a. Kanaaf kana duuba Oromoon bakkoota kana itti qayyabatee dhimma itti bahuu qabaan dhaamsa keenya. Finfinneen qaama Oromiyaa akkuma taate hunda bulchiinsa Oromiyaa jala turte. Ilmaan Oromoo weerara Minilikiin dura Finfinnee bulchaa turan keessaa akka fakkeenyatti yoo fudhanne caffeetumaa kan bulchaa ture gooticha Oromoo Tufaa Munaa, Birbirsaa fi mana Guulallee kan bulchaa ture Qajeelaa Dooyyoo, Teechoo yookiin Teessoo kan bulchaa ture Guddataa Araddoo, Boolee kan bulchaa ture Shubbuu Ejersaa, Boolee Bulbulaa kan bulchaa ture Soraa Loomee, Kolfee bulchaa kan ture Axalee Jaatanii, Jaalattii kan bulchaa ture Jamoo Dabalee, Jaarsa'ee kan bulchaa ture Galatee Asheetee, Ekkaa kan bulchaa ture Abeebee Tufaa. Akkasumas Finfinneen karra yookiin qarmammeettii 5 kan qabdu turte. Shanan isaaniitu maqaa ofii qabanis. Karra Qirxii karaa kaaba geessu, karra Qoree karaa Jimmaatti geessu, karra Alloo karaa Walloo yookiin Dasseetti nama geessu, karra Qaalluu yookiin Qaallittii karaa Bushooftuu nama geessu, karra Gafarsaa gara dhiyaatti kan nama geessudha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya Oromoon Finfinnee akkaataa kanaa irratti wal bulchaa ture. Dhuma irrattis cabus Finfinneen kan Oromoo ta'uu seenatu ragaa baha. Mootummoonni darban Finfinnee dhuunfaa isaanii godhatanii akka barbaadanitti fi gara fedhanitti ciccirataa turan. Mootummaan shiftaa Biltsiginnaa ammoo maqaa magaalaa Shaggar jedhuun uummata keenya fi lafa maqaa godina adda addaa itti moggaasanii faddaalan gurgurachaa oolu. Tanaayyuu dabarsanii gurguruuf qophii xumuranii as bahanii jiru. Maqaa Oromoo Finfinnee yookiin Shaggar jedhee waamus isaan garuu akka waan Finfinnee fi Shaggar adda ta'etti fudhatanii daangaa Finfinnee magaalaa Shaggariin daangessina jechaati jiru. Soo beeknu huba waliin jette sareen akkuma jedhamu sana Oromoon duras wallaalee osoo hin taane qe'ee isaa gadhiisee kan deeme sirnatu diina Oromoo firoonfatee isa cabseeti. Gaan hordoftoota keenya hin turra malee hin urra jette urtoon akkuma jedhamu sana Oromoonis lafa isaa guyyaan deeffatu dhiyoodha jecha qophii kana asuma irratti xumureen jira. Qophii kana qopheessee kan isin dhiyeesse an Shumburaa Odaati. Salatu
Saya komo hangkat dua batu Ula gabi madala na mumma Ulka mengkabu anumma Ulka mengkabu anumma Abdi murate tahu yomu Hamma pilih some ulgote demo Minta dah sauban Abdi murate tahu yomu Hamma pilih some ulgote demo Minta dah sauban Cabe bagelabe alam caukama Hamman tueda belu illa kisufalma Cabe bagelabe alam caukama Hamman tueda belu illa kisufalma Cabe iti cabse Tiga kotigense Amma wala komo galera buyomu Ili sumbada madalina mumma Urtinto tanumma Urtinto tanumma Abdi murate tahu yomu Hamma pilih some ulgote demo Ini bantuin tada sauban Abdi murate tahu yomu Hamma pilih some ulgote demo Ini bantuin tada sauban Osorororku sase cilai pade Haradu galati inta usodade Osorororku sase cilai pade Haradu galati inta usodade Dirinya gabruma Maka mudama Satu nama hala olumma Abla tejiraju dua okulama Namo mafi falma Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma gaammaati. Qophii keenya jimaata dhufuutiin naga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.